kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota oduu dursuudhaan oduu har'aaf qabanne simbiraan geennam. Hooggantoonni majlisaa magaalaa Adaamaa Madoo Walloo irraa dhufan hospitaalatti argamanii gaafachuun jajjabeessan. Barattoota yuunivarsiitii mallaqa dalaganii yookaan saamanii laapitooppii fe'a bitatan naasuu keessa jiraachuun himame. Hojiin lammiilee Itoophiyaa 70 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebisuu torbaan lama keessatti ministeera dhimma alaa. Oromiyaatti namoonni miiliyoona 6.6 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu jedhame. Ergamaan Ameerikaa lolli Suudaan dhaabbatee mariin akka eegalu gaafate. Ashamaa harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma bal'ina oduu guyyaarraaf qabannetti ceenam. Hooggantoonni majlisaa magaalaa Adaamaa Madoota Walloo irraa dhufan hospitaalatti argaman gaafachuun jajjabeessan. Hooggantoonni olaanoo mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa guyyaa har'aa hospitaalatti argamuun lammiilee finxaaleeyyii Amaaraa faannoodhaan haleellaa irra ga'een madaa'anii hospitaalatti argaman gaafataniiru. Jilli dura bu'aa mana marii dhimmoota Islaamaa Sheek Muhammad Huseeniin durfamu Madoo uummata Walloo kan kolleejjii hospitaala ispeeshaalaayizidii fayyaa Adaamaatti yaala irra jiran biratti argamuun kan jajjabeessaniin ta'eera. Haleellaan qaamolee kanneeniin hawaasa Walloo irratti raawwatamaa jiru cimee kan itti fufe yoo ta'u hanga ammaatti hawaasa nagaa kanaaf qaama kamirraallee tikni taasifameef hin jiru. Kanumaanis lakkoofsi wareegamtootaa fi miidhamtootaa dabalaa jira. Barattoota yuunivarsiitii mallaqa dalagan yookaan siisteemii tabalaashee yookaan hojjechuu dide fayyadamanii baasaa turan keessaa laaptooppii fa'ii baatanii bitatanii naasuu keessa jiraachuun himan. Rakkoo tibbana baankiin daldalaa Itoophiyaa mudate hordofee barattoonni mallaqaa kan isaanii hin taane baafatan hanga dhumaa torbee kanaatti akka deebisan akeekkachiisni darbuu hordofee barattoonni mallaqa deebisaa jiru kaan ammoo yaaddoo keessa jiraachuu dubbatu. Barataan yuunivarsiitii Jimmaa qarshii 150,000 oliin hojjedheera hundasaa deebiseera jedhuun BBC'tti hime. Hiriyoonni isaa baankiiwwan biraatti dabarsan garuu akkatti deebisan wallaalanii muddama keessa jiru jedhe. Yaaddoon barattoonni muraasni qaban inni biraan ammoo mallaqa dalagan balleessuu isaanii ta'uu hima. Barataan mallaqa 100,000 ol dalage tokko guyyama lamatti laaptooppii bilbila ismaartii bitatee kaan ammoo kaardii paakeejii unlimitedii kan bitatan jiru. Liqee namoota irraa qabanis kan kafalanis ni jiru. Baay'een isaanii irraa fayyadamaniiru jedhan. Oduu itti aanuun hojiin lammiilee Itoophiyaa 70 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebisuu torbaan lama keessatti eegalee ministeera dhimma alaa. Hojiin lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa jiran 70 ta'an gara biyyaa deebisuu torbaan lama keessatti kan eegalamu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Koreen biyyaalessaa itti aantuu ministeerichaa Ambaasaaddarri Burtukaan Ayyaanootiin hoogganamu karoora lammiileen kenneen gara biyyaa deebisuuf bahe irratti mari'ate. Oduu har'aaf qabannee kan birootiin immoo Oromiyaatti namoonni miiliyoona 6.6 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu jedhame. Sanadni Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa idil addunyaa
waloon qopheessan akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti bara 2024 namoonni miiliyoona 21.4 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Namoota gargaarsa barbaadan miiliyoona 6.6 qabaachuun Oromiyaan naannoo gargaarsa guddaa barbaadduudha. Itti aansuun naannoo Amaaraa miiliyoona 4.9, Tigraay miiliyoona 3.4 fi Sumaalee miiliyoona 2.6 tartiibaan naannolee gargaarsa barbaadan ta'uu sanadni koomishinichi ifoomse ni mul'isa. Barri 2024 rakkoo walxaxaa kan hawaasa kanaan duraan rakkoolee biraa waggoota darban mudatan hin dandamatin itti hammaatu ta'a sanadichi akeekeera. Haa ta'u malee hojiin gargaarsa namoomaa hir'ina baajataa doolaara biiliyoona 1 kan ji'oota 3 itti aanuuf godhamuuf barbaachisu mul'iseera. Addis Istaandartuu gabaase. Oduu xumuraatiin ergamaan Ameerikaa lolli Suudaan dhaabbatee mariin akka eegalu gaafate. Akkuma baatii Ramadaanaa kuni goolabameen wal dhabdeen Suudaan dhaabbatee mariin aangee hanga akka eegalamu Suudaanitti ergamaan addaa Ameerikaa ta'uu tibbana kan muudame Toomi Peeriiloo gaafate. Mariin Suudi Arabiyaa fi Ameerikaadhaan geggeeffamu bara darbee Jidda keessatti lola humna addaa fi mootummaa Suudaan gidduu ture karaa nagaatiin furuuf eegalamee ture sababa ergamaa nagaa idil-addunyaa biraatiin addaan citee ture. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabanne kanumaa. Warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'aa jenna.